Har'a immoo gootota Oromoo seenaa jabaa hojjetanii darban keessaa waa'ee Abdiisaa Aagaa isinitti himna. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Wallagga keessatti dhalateen. Abdiisaan waraana Itoophiyaan Xaaliyaanii waliin geggeessite irratti gootummaa guddaa agarsiisuun uummata biratti yaadatama. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa dhiha Wallagga dhihaa Najjootti bara 1919 keessatti akka dhalate seenaan katabeera. Bara 1925tti mana barumsa Abbaa Gabra Maharam seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu akka barate seenaan isaa kan barraa'e ragaa baham. Bara 1927 mana barumsa Misiyoon Najjoo seenee afaan Ingiliffaallee akka barate seeraan Koloneel Abdiisaa Aagaa ni himam. Yeroo umriin isaa 12 abbaan Abdiisaa obboleessa isaa waan ajjeeseef mana hidhaa galeen. Abdiisaanis kana ol iyyate abbaa isaa gad lakkisiisuuf gara Finfinnee yoo deemeyyuu abbaan isaa dhumarratti murtii du'aatiin akka ajjeefame barraa'eeti jira. Dhimma kanaan kan gaddee fi kan baay'ee aare Abdiisaan umrii isaa 14tti waraana Itoophiyaatti dabalame. Bara 1932 akkaadaamii waraana hoolotaa seeneen. Waraana barachuun ajajaa 10 ta'uun akka eebbifamellee seenaan isaa barraa'eeti jira. Yeroo waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa qabatu Abdiisaanis waraana kanarratti loltuu ta'ee hirmaatee ture. Hiriyoota isaa wajjin diina Wallagga qabate buqqisuuf gara Wallaggaallee akka deeme ni himama. Boodarras hiriyoota isaa du'arraa hafan 30 wajjin booji'ame jalqaba Jimmatti hidhame. Hiriyoota isaa wajjin ji'a tokko booda Jimmarraa gara Finfinneetti dabarfamanii ji'a 2 hidhamanii. Ji'a 2 boodas mana hidhaatii gadi lakkifamanii. Abdiisaa Aagaan bara 1936 Giraaziyaanitti boombiin darbatamee waan madaa'eef Abdiisaan namoota 42 wajjin qabamee karaa Mitsewaatiin gara Muqaadishoo geeffamuun achitti hidhame. Namoota Abdiisaa wajjin hoolotatti baratan keessaa nama 18 erga ajjeesanii booda namoota 30 hafan Xaaliyaanii geessanii mana hidhaa kuusaa odola Siizilii keessatti argamutti hidhanii. Achitti Kaapiteen Juuliyoo goota Yugozoolooviyaan wal bareen Abdiisaan Aagaa. Mana hidhaattis Abdiisaa fi Kaapiteen Juuliyoon michuu yookiin hiriyaa jabaa ta'an. Waliinis mana hidhaa keessaa badanii miliqan. Isaan waliin hidhamtoota 10 ol ta'anii fudhatanii bahanii bosonatti galanii. Guyyaa muraasa booda mana hidhaa sanatti gaggeessummaa yookiin hoogganummaa Abdiisaatiin halkan deebi'an. Abdiisaa warri Xaaliyaanota hedduu kan sodaatan yoo ta'u, Koloneel Abdiisaanis eegdota mana hidhaa san fudhee ajjeese. Itti aansuun Juuliyoo wajjin uffata eegdota mana hidhaa san fudhatanii uffatan. Meeshaa waraana eegdotaa sanas qabatanii eegduu mana hidhaa sanaa fakkaachuun karaa irra dhaabbachuu jalqaban. Abdiisaa fi Juuliyoon buufata san keessa seenuun hidhamtoota hunda akka gallakkisanillee seenaan isaa barraa'ee jira. Qondaaltota Xaaliyaanii buufata san keessa jiraniin wal waraananii meeshaa isaanii fi rasaasa saamanii konkolaattota meeshaa waraanaa fe'an booji'anii gara bosonaatti deebi'an. Abdiisaan haaluma kanaan loluun hidhamtoota baasuu, baankii, mana kuusaa mootummaa fi buufata kuusaa saamuu itti fufan. Kanaanis lakkoofsi garee isaa guddatee waraana ta'e. Mootummaan faashistii Xaaliyaanis waraana isaan irratti bane. Gareen kunis Abdiisaa geggeessaa isaa godhachuun filatee sadarkaa meejerii isaaf kenne. Xaaliyaanonnis Abdiisaa baay'ee sodaatu turan jedhama. Sodaa kanatti fayyadamuun saamtonni Xaaliyaanii fuula isaanii gurraacha dibanii Abdiisaa fakkaachuun baankii fi manneen namaa saamuu akka jalqaban seenaan Abdiisaa Aagaa barraa'eeti jira. Abdiisaanis kana aaruudhaan jarreen hojii hamaa kana hojjetan kan maqaa isaa xureessan kana qabee ajjeesaa akka ture seenaan barraa'ee jira. Mootummaan Xaaliyaanii Koloneel Abdiisaa qabuuf yaalii guddaa gochaati ture. Garuu akka hin dandeenye barraa'ee jira. Kun ta'uu dinnaan Abdiisaa aangoo guddaa sii kennina jechuun garee isaaniitti akka dabalmu gochuuf akka yaalaa turanillee barraa'eetu jira. Koloneel Abdiisaan Aagaan garuu kana akka hin fudhannetu himama. Boodarra waraanni addunyaa lammaffaan kan jalqabame yoo ta'u, humni Alaayidii Biriteen, Ameerikaa, Firaansii fi Raashiyaan Meejar Abdiisaa Kaapiteen Juuliyoo fi garee isaaniitiif beekamtii kennuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa kan biraa dhiyeessuu fi jalqaban. Meejar Abdiisaan
waraana paartisaayinoota kan addunyaa kan Ameerikaanota, Faransaayota, Ingiliizotaa fi Itoophiyaanota of keessaa qabu akka gaggeessuuf filatame. Kaapiteen Juuliyoon ammoo paartisaayinoota Yugolooviyaa akka gaggeessuuf filatame. Haala kanaan paartisaayinoonni duraan baay'een isaanii hidhamtoota kan turan Xaaliyaanii dadhabsiisuun kufaatii isaatiif karaa banan. Abdiisaan goota waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Room booji'eedha. Warri Biriiteenis Abdiisaa ajajaa poolisii waraana Biriitish godhanii yoo filatan Jaarmaan akka waraanuufis gara Jaarmaaniitti ergan jedhama. Achittis Naazii Jaarmaniidhaan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaanis moo'eera. Abdiisaan dhumarratti Berliin alaabaa Biriitishii fi Itoophiyaa fannifachuun seenee gootummaa isaa addunyaatti agarsiise. Dhumarratti waraana addunyaa lammaffaa irratti warra Biriitish, Kanaadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himuun akka loltuu isaaniitti dabalamu gaafatan. Abdiisaa Agaan garuu gara biyya isaatti deebi'uu akka barbaadu itti himuun dideem. Deebiin warra Alaayidii waan aarseef yeroo Xaaliyaaniin lolaa turetti biyya barbadeessite jechuun himannaa irratti banan. Warri Firaans, Biriitish, Ameerikaa ammoo tokko Raashiyaa haala kanaan isa balaaleffatanii himannaa irratti banan. Akka carraa ta'ee jeneraal Biriitish kan duraanii badhaasa Abdiisaaf kenne beeku tokko akka Abdiisaa gadi lakkifamuuf tattaafachuun hidhaa isaa gara adabbii qarshiitti jijjiirsise. Qarshii kanas Abdiisaa fi mootummaa Biriitishtu kaffale. Abdiisaanis bilisa bahee gadi lakkifame. Gootichi Abdiisaa Agaa dhumarratti gara biyyaatti deebi'e. Haayile Sillaaseenis Abdiisaa erga simatee booda gara Abbabaa Aragaayitti ministeera ittisaa kan ture ergee akka inni qacaramuuf ajaje. Abbabaa Aragaayii fi gootonni kan biroo baay'een gootummaa Abdiisaa waan beekaniif aangoo nurraa fudhata jedhanii isa sodaatan. Kanarraa kan ka'e Abdiisaa gara jeneraalaatti ol guddisuu irraa Abbabaa Aragaayii Abdiisaa gara akaadaamii waraana hoolotaatti akka waraana baratuuf erge. Erga ji'oota hedduu baratee booda akka liyuutaanantiitti eebbifame. Kunis qondaaltota waraanaa kan Biriteen kan duraan Abdiisaan Yuurooppitti ajajaa isaanii ture baay'ee naasise. Abdiisaan waraana Itoophiyaa keessatti baay'ee hacuucame. Abdiisaan waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti akka loluuf Abdiisaan gara Ogaadeenitti ergame. Achirratti gootummaa fi ogummaa waraanaa guddaa yoo agarsiisus sadarkaan isaa waggaa dheeraadhaaf kaapiteenii biraa ol hin dabarre jedhama. Boodarra erga kaapiteen Juuliyoo fi Maarshal Tiitoo dhimma kana Haayile Sillaaseetti beeksisanii booda Abdiisaan gara sadarkaa koloneelitti akka ol guddate seenaan isaa barraa'eeti jira. Eegduu mootiis ta'e. Koloneel Abdiisaa Agaa warraaqsa Itoophiyaa kan bara 1974 booddee waggaa muraasaan booda akka du'e seenaan isaa barraa'eeti jira.